eenyuun akkan filadhu gaaffii natti ta'e. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatte otoon si dhungatte morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti. Yeroodhaaf maqaan koo Icciitii isiniif haa ta'u kanan dhaladhee guddadhe Shawaa Kaabaa Aanaa Wucaalee ganda baadiyyaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 4tti achumatti baradhe. Haa ta'uutii barnoota koo kutaa 4 ergan fixee booda gaaffiin jaalalaa dargaggoota hedduurraa bifa garaagaraan na dhaqqabuu jalqabe. Haalli dargaggootaa kanaas dhiibbaa natti fidee ganda baadiyyaarraa marmaareen akkan baranne na taasise. Barumsa kootti cimtuu ta'ee barsiisota kootiin jaallatamus hiriyoota koo mana barumsaa waliin illee haala gaariin walii galus kutaa 4 ol garuu marmaaree barachuun hedduu natti ulfaate. Yeroo hundumaa yeroon mana barumsaatii galu dargaggoonni na waliin deemu. Guyyaa tokkos abbaan kiyya na argee maali yaa ilma koo ani umurii kanatti kanaafin si eegaa jedhee natti gadduun aariidhaan maqaan taane naaf kenne. Anis boo'ee lakki yaa abbaa koo ani waan tokkoyyuu keessan seennee isaanumatu fedhii koo malee na waliin deema jedheen yeroon itti himu na dhaga'uu dide. Anis dargaggoota na waliin deeman ofirraa kadhadheen dadhabe. Sababuma kanaanis namoonni bakkeetti na argan abbaa kiyyatti himuun walitti na buusuu eegalanii. Abbaan koo fi koos sababa dubbii kanaatti walitti bu'anii gargar bahuuf jennaan isaan walitti bu'anii gargar bahuurra ani mana kanaa bahuun qaba jedheen mana maatii kootii badeen magaalaa Finfinnee adaadaa kiyya biran deeme. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatte otoon si dhungatte morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti. Ishiinis na barsiisuuf mana barnootaa na galchite. Haa ta'uutii garuu achittis dargaggoonni bahaa fi gala kiyyaa na dhorkuu jalqabanii. Sababa kiyyattis mana barumsaa keessatti kan walitti hin buunen dhibanii. Haa ta'uutii anis wanti kun ammas barumsa koo addaan na kuchisiisa jedheen sodaachuu waan hin jalqabeef dargaggeessa yeroo hundaa xalayaa naaf barreessuuf tole jedheen gaaffii jaallaasaa fudhadhe. Innis baay'ee natti gammadee ati gaaffii koo naaf deebisuu keetti akkan lammata dhaladheetti lubbuu koof ilaalanaan jechuun gammachuu isaa naaf ibse. Anis isa jaalladheen jaalala keessa seennee wal hawwuuf wal dheebochuu wal argaan qoricha waliif ta'uu simboo waliif taane. Haa ta'uutii garuu dhiibbaan dargaggoota hedduu ammas narraa cituu waan hin dandeenyeef magaalaa Finfinnee taa'uun naman jaalladhu waliin itti fufuun baay'ee natti ulfaate. Akka dargaggoonni akkas natti dhiyaatan jaalalleen koo yoo narratti bare narraa adda ba'uu danda'a jedheen naman jaalladhu dhabuurra tooftaan na barbaachisa jechuun otuu adaadaan kiyya hin beekiin biyya hambaa deemuuf piroosesiin eegale. Rabbis na gargaaree ji'a 2 gidduutti piroosesiin koos naaf dhume. Maatii koottis nagaadhaan madheen jaalallee koottis himeen gara Beeruutitti nagaaniin imale. Jaalalleen koos guyyaa sana otuu natti boo'uu boo'ichaan na gaggeesse. Yeroo ammaa kanas ergan biyya Beeruut dhufee waggaa 2 fixeera. Haa ta'uutii garuu ergan Beeruut dhufee sagalee jaalallee koo guyyaa tokko qofaan dhagahe. Sagalee isaas kan hin dhagahe biyya Beeruut dhufee ji'a 1 keessatti. Turtii kana booddees sagalee isaa toon dhagaheen waggaa 1 fixe. Turtii waggaa 1 booddees hariiroo kiyyaaf abdii kutadheen dargaggoota yeroo sanatti gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan keessaa dargaggeessa tokko waliin tarii jaalala kiyyaa na dagachiisuu danda'a jedheen hariiroon eegale. Manaa gadi bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatte otoon si dhungatte morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti. Dargaggeessi inni lammataa kunis nama gaarii fakkaata. Hiriyaa koo durii dagachuu baadhus baay'een isa jaalladha. Haa ta'uutii garuu isa waliin hariiroo jalqabeen waggaa 1 booddee jaalalleen koo duraa turtii waggaa 2 booda karaa toora feesbuukii na argee bilbilli koo na jalaa badee lakkoofsa kee nan dhabee lakkoofsa keellee argachuuf maatii keettillee dhaammannaan naaf kennuu didan jechuun dhugaa jiru natti hime. Carraa lammataatiif deebi'ee isa argachuu kootti keessa
keessi koo baay'ee gammadus wanti amma keessa jiru gaaffii natti ta'e. Jaalalleen koo duraa ani sirraa fagaadheen jiraachuu hin danda'u kootu biyya galii bultii ni dhaabbanna jechuun yaada sanaaf dhiyeessa. Jaalalleen koo inni lammataa ani sirraa adda baanaan yookiin of hin ajjeesaa yookaan ammoo gommaa makiinaa jalan seena jechuun na sodaachisaa jira. Yaa ilmaan Oromoo jireenyi koo rakkattee isiniin rakkisaa jirti. Tarii furmaata naaf laattu jedheen rakkoo koo isinitti madheera. Seenaa jireenya koo bakka keessan of buusaatii otuu isin ta'ee jireenya mataa keessaniif maal akka murteeffattan komentii jalatti naaf qooda. Ani jireenya koo keessatti nama kamiyyuu miidhee jiraachuun barbaadu. Cubbuu akkanatti hin taane rabbis akkanatti hin gaddine falanaaf barbaada. Ana obboleettii keessan Beeruutirraa nagaatti galatooma. Manaa gadi hin bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbiin na shakkiti. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ichaa guyyaa har'aa seenaa jaalalaa obboleettiin keenya nuuf qoodde siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haaluma obboleettiin keenya nu gaafatteen utuu seenaan jaalalaa kun kan keessan ta'e maal gootu? Obboleettii keenya maal jettanii gorsitu? Komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Yaadni isin obboleettii keenyaaf qooddan jireenya ishee utubuu fi gargaaruu waan danda'uuf ittiin qusatiinaa kan jedhu anis yaada isiniif hin qaba. Anis akka dhuunfaa kootti obboleettii keenyaan yaada anisiif kennu isa kana filadhu isa kana dhiisi siin jechuun barbaadu. Keessi kee eenyuun irra caalaa akka jaallatu atumtuu ni beekta. Haa ta'uutii garuu dhuguma jaalalleen keenya jalqabaa bilbilli jalaa badee bilbila kee dhabee waggaa tokko guutuu walirraa adda baatan yoo ta'e madaallii kee isa kanaaf akka gootu yaada siif hin qaba. Tarii inni lammaffaa kun immoo of hin ajjeesa yookiin makiinaa jala of hin buusaa jedhee sitti meera ta'a. Dhuguma of ajjeesaa yookiin makiinaa jala of buusaa inni jedhu gaaffii gara biraati. Dhuguma si jaallateera yoo ta'e garuu gochuu ni danda'a. Namoonni jaalalaaf of wareegan hedduu isaaniitu jira. Akkam gochuun qaba kan jedhuuf garuu dubartoonni amala isaanii keessatti haala jaalala dhiiraa laaffisan ni qabu. Haalaa fi akkamitti kan jedhu ani inni dhiiraa si gorsuu koorra obboloonni shamarranii komentii jalatti siif haa barreessan. Ati ta'uu kan dandeessu nama tokko qofaaf waan taateef tooftaawwan garaagaraa fayyadamtee lamaan isaanii nama tokko ofirraa fageessuu ni dandeessa. Haalonni akkasii yeroo tokko namatti ulfaachuu ni danda'u. Haa ta'uutii garuu jireenya addunyaa kanaa xaxaa hedduutiin kan hin hiikamneen kan guutamte waan ta'eef jireenya kee laaffisuun tooftaa adda addaatti fayyadamuun hiree keetii kan siin jedhu ergaa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenyaaf yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin odeeffannoowwan garaagaraa xalayaa jaalalaa fi mudannoo isiniif qabattee dhiyaata. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee mudannoo jaalalaa yookiin seenaa jaalalaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937386564 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Xalayaan keessan dabaree qabatee qilleensarra ni oola. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Manaa gadi hin bahin dargaggeessi wal fixe otoon si hammatee otoon si dhungattee morma kee jalalite kabiiftuun illinne maa urjiin jalalayti atoo kanan dinne maa qalbii.